أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، وبلي وفنجر برمزدين سعامة تقفى جرتن نجي قبتنيم فيادا. الحمد لله نتيز نجي قب نجا وتربي تيز كينيا ربي أسنوكي كبت إسعاف قلجنا. أما اللي ربي نجي نتعطو إنجا kanatti aansee inshallah muhaadaraan teenyarra muhaadaraa torbee dabare sanirraa waan asafe guutuudhaafatti hundooyti jechuudha. Mata dureen gaa muhaadaraa torban dabare akkuma asitti barreeffama irraa mul'atu kanatti jechuudha. Daliilfachuu isaan daliilfatan asar Abdallah ibn Abbaas kufrun duuna kufrini kan inni jedhe daliilfachuu warra baatil jechuudha. Maalirratti kan inni daliilfatan warreen afaan tana seera taaqotaatiin murteessaa jiran kan mana murteedhaa ta'an qawaaniina koffaartonni tumees baase kanaan biyya gargar galchaa kan jiran kanaan murteessaa kan jiran kuni kufrummaan isaanii kufrun duuna kufriniidhaa. Kufrummaa amanteerraa isaan baaftuu miti, kufrummuma isaan dibeessituu. Jarri kun hin kafran muslimumaa jechuudha. Irratti asar ibnu Abbaas daliila godhachuu isaanii kana wanni tuni waan hin jirre ibnu Abbaas akkaaniifi daanyootan taaqutaa kanarraan tana mana murtee taaqutaa keessa taa'ee seera taaqunni tumeen nama hedduudhatti murteessaa jiru akkaaniifi hin baanin akkaaniifi daanyoota muslimtoota kan kitaaba rabbiitiin murteessan kan hadiisa ergaatiin murteessan alayhi salaatu wassalaami hoggaaniifi murteessan kana keessa nama tokkoof kan tumsan nama tokko kan jidduu isaanii firummaan jirtu yookaan kan gumboo isarraa fudhate yookaan dantaa wayii itti qabaachuudhaaf jecha nama sun cinaa dhaabbatee kan inni badii qabu yoo daaneefi murteessee fi kaan itti badii mure nama sun irratti kufrummaan kufrun duuna kufrin jechuun dubbatamte malee warreen seera taaqotaatiin murteessaa jiran hin qabattuu. Isaan kana keessa achi bahoodhaa. Kana keessa onni isaan adda jedhamaa jirtu isaan duraanuu kufrummaan isaanii kufrummaa sari'a Abdallah ibn Abbaas irraa dubbates tasaanii tanaa miti, tan muslimtoota dilaawaniiti. Sunuu kan isaan halaal hin godhatin jechuudha irraa dubbanne kana addeessinee jechuudha torbee dabare keessa. Kanaafuu inshaallah arraas duuba wanni irraa olii dubbannu isuma santa torbee dabartee muhaadaruma san irratti waan guutuu barbaadu saniitu jira. Sanirraa inshaallah walii dubbannaa jechuudha. Akkas rabbi fadhe kanarraa olii haasofna tana olii addeessinaa jechuudha. Rabbiin gaa subhaanahu wa ta'aalaadhaa quraana keessatti walaqad ba'athnaa fi kulli ummatin rasuulan an i'budullaaha wajtanibu xaaquuta jedhe. Dhugumatti nuti ni ergine cufa ummataa keessattuu ergaadha ergine maal jechuudhaan dandeemtu ergaan san rabbi gabbaraa xaaquuta irraa fagaadhaa jechuudhaan dandeemtu erginee jechuudha. Akkasumatti rabbiin ammaa sa'aata biraatitti faman yakfur bixaaquuti wa yu'min billaahi faqad istamsaka bil'urwati lwuthqaa jedha. Namni rabbitti amane namtichi xaaquutatti kafaree rabbitti amane funyoo jabduu qabatee jechuudha du'a. Akkasumatti haata biraatitti zammaasi rabbiin wallaziina ijtanabu xaaquuta an ya'buduuhaa wa anaabu ilallaahi lahumul bushraa jedha. Warreen xaaquuta irraa fagaatan ibaadaa isiidhaat irraa kan fagaatan isaaniif gammachuudhaatu jiraa jechuudha. Gabarootan qiyya gammachiisii jedha. Aanni quraanaa hedduudhaatu jiraa jechuudha. Tan xaaquuta irraa fagaachuudhatti namaa jechu. Namni xaaquuta irraa yooniif fagaachuu dhabe akka rabbittiin amanin tan addeessitu ayaanni quraanaa hedduudhaatu jiraa jechuudha. Duba rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa wanni gabroota irratti dirqama godhe xaaquuta irraa fagaachuudha isatti amanuudha irratti dirqama godhe jechuudha. Namni yooniif xaaquuta irraa hin fagaanne waan rabbii gadi gabbarummaa irraa hin fagaanne shirki irraa hin qulqulloo'in haalii shirki irraa hin qulqulloo'in jaba deemtoota xaaquutaa yooniif hin qabarsiifne musliman ta'uu jechuudha. Salaatuunii fi soomanuun isaatillee hin laalamtu jechuudha. Muslimummaan isaa gaafa inni shirkii fi haalii shirkii irraa ni qulqullaa'e. Kisee sun raggaati malee salaatuu fi soomanuu isaatiin muslimummaan isaa hin sabattuu jechuudha.
hamma inni shirkii fi haalli shirkiitti irraa qulqullaa'u takkatti jechuudha. Kanaafuu duuba asirratti rabbiin xaaquuta irraa fagaadhaa ije ittis kafaraa ije jaba deemtoota isaatillee kafarsiisaa ije jechuudha. Kanaafuu warri baatilan mallee duuba wanni isaan daliilfatan Asar ibn Abbaas kana daliilfatan jechuudha. Akka namni seera xaaquutaatiin murteessuun kafrin jechuudha. Garuutuu waa takkallee bakka isaan irraa qabatan bakka irra dhaabbatanii jallina isaaniit irratti ragaa godhatanii numaa hin qabduu jechuudha. Asar ibn Abbaas tunis jechuudha. Kana keessatti hujjaan takkalleen isaaniif hin jirtu jechuudha. Maaliif rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa xaaquuta irraa fagaadhaa ije jala muree gubbaas muree jechuudha. Waa takkallee rabbiin as keessatti namaaf hin hambifne karaa tokkollee namaaf hin hambifne xaaquuta jaba deemaa jechuudhaan xaaquuta qaalii godhaa jechuun seera isaaniitti ol himadhaa jechuun heera isaaniitti ol himadhaa jechuun aadaa isaaniitiin deemaa jechuun karaa tokkollee rabbiin wanni namaa dhiisa takkallee numaa hin jirtu jechuudha. Beekamuttuu gaa warri baatil duuba nama seera xaaquutaatiin murteessu kan akka jedhaniin yoo dhaaniif seera rabbiitirra seera xaaquutaa kanaa caalaa yaadi malee yookaan yoo nifi walqixa jee malee karabbiitiin murteessuun hin taatu seera xaaquutaa kanaan yoo nifi taate malee karabbiitiin murteessuun hin taatu je'ee yoo nifi yaade malee hin kafruu jedhan jechuudha. Suniififuu baaxila mataan iseedhaatu waan adillaan takkalleen ittiin dhufinu quraanaa fi hadiisarraa adillaan addaan guuru kan addaan baasu jechuudha. Namni tokko mee kan seera xaaquutaatiin murteessuudhatti jiru tokko akkamitti yoo nifi seera kanaaf caala jee malee yoo nifi maaf ta'e malee yoo nifi maal ta'e malee je'amee akkamitti addaan guuramu wannummaan inni murteessuun jiru tunuu seera xaaquutaati mataan iseetu xaaquuta rabbiin irraa fagaadhaa jee gabroota isaa irraa fagaachuudhatti ajaje seera xaaquunni santumee isbaaseen murteessuudhatti jira. Akkamittuu yoo nifi kanaatu facaala jee yaade malee hin jaamu. Inni yeroo takka yoo nifi murteessan rabbitti kafireeti jira. Yeruma takkallee dhaqee yoo nifi murteessan jechuudha. Maaliif inni xaaquuta irraan fagaan namni xaaquuta irraan fagaatee rabbitti amanaan ta'u jechuudha. Rabbittiin amanaafi seera xaaquutaati irraan fagaadhu ani xaaquuta hin kafarsiisu jaba deemtoota isaaniitis hin kafarsiisu waan wal qabataatee miti waan wajjin deemuu dandeeyyaatee miti jechuudha. Akkuma bishaanii fi ibiddi waliif haalaadhaa weelkaa tokko keessa wajjin taa'uu hin dandeenyetti tunis wajji taa'uu hin dandeessu jechuudha. Rabbittiin amanaanii fi xaaquutattiin amanaan waan jechuudha. Namni seera xaaquutaatiin murteessuudhatti jiru yerumachi taa'ee murteessu jira sanuu haalaal godhateeti seera xaaquutaatiitu seera rabbiitirra caalaa jala muree gubbaa mureechi taa'ee murteessuudhatti jira. Hogguuniif seera xaaquutaati karabbiitirra caalaa inni nu murteessee taa'uudhatti jiru maaliif namni kaan isarraa falama seera kanaafra caalaa hojii malee jee lakkeeffan caalu quraanaatu irra caalaa jechuu hayyaadu yoo niif ta'e hogguma duraatu dalagaa takkallee mana murtee xaaquutaa keessaan qabu. Akkuma aqiidaa keessatti irraa qulqullaa'atti seera isaanii hundarraa qulqullaa'udha. Seeraaniif jechuudha quraanaatu irra caalaa qabaate. Mana murtee xaaquutaa keessaa dalagaan qabu achi taa'eetis waan takkallee waan murteessuun qabu jechuudha. Achi taa'ee murteessuun isaa akka seera rabbiitirra seerri xaaquutaa caalu kana jala muree gubbaas muree murteessee itti amanee achi taa'ee murteessuudhatti jira jechuudha. Tuni dubbiin waan irraa cibsanii irraas mammeessan hin qabduu jechuudha. Aadiidha waan namni hundinuu beeku jechuudha. Maaliif rabbiin xaaquuta irraa fagaadhaa hije namni mee seera xaaquutaatiin murteessee jiru xaaquuta irraa yoon fagaate xaaquuta irraas qulqullaa'udha seera isaaniit irraa qulqullaa'udha aqiidaa isaaniit irraa qulqullaa'udha heera isaanii idil irraas qulqullaa'udha jechuudha. Namni tokko kan isaanirraa hin qulqullooyin seera isaaniit irraa hin qulqullooyin heera isaanii irraa hin qulqullooyin aadaa isaaniit irraa hin qulqullooyin muslimummaa odoo himachaa oole illee muslimummaan isaan jirtu jechuudha. Mee daliila kamtu jiraaf namni seera xaaquutaatiin murteessu jiru yoo seera xaaquutaa saniitu irra caalaa jechuu yaadde malee hin kafruu jechuu irratti mee daliila kamtuutu jira. San qofaa miti akkas taatu shirkiis hojjedhee shirkiidhaatu tawxiida irra caalaa jechuu yoon ifi yaade malee namni hin kafruu yaade jedhamutu jira.
maaliif tunuu shirkiidha mataan isiitu seera taaqutaatiin murteessuun ifeefuu shirkii ta'uun isiiti nama seera rabbii seeran ta'in tumees baase kan rabbiin irraa fagaadhaa jee nama sun ifeefuu rabbitti qindeessuudhatti jira jechuudha inni kun. Seera tumtoota seera san tumeessatti kan keewwata ammanaa jabatti badiin nama waan akkanaa dalagee hukumiin isaa akkana jedhaa ammanaatu itti murtaa'a. Jaanii keewwata waan isaan tumanii abbaa mana murtiidhaa sanitti gakkannan seera godhaniifi saniin inni murteessaa jira sun irraa qeebale nama seera tume sun ifeefuu rabbitti qindeessuudhatti jira jechuudha. Moggaa takkaan inni xaaquuta warra gartee waan rabbiin hin ayyamin murteessuudhatti jiru jechuudha seera xaaqutaatiin. Namni seera xaaqutaatiin murteessu xaaquuta mataan isaatu jechuudha. Maaliif ulamaan gurguddoon tana addeessaniiti jiran. Wanni xaaquuta ta'een kitaaba rabbii dhiisee daangaa isaa dabaree seera namni tumee baasen biyya gargar galchuudhatti jira saniin murteessuudhatti jira jechuudha. Kanaafuu adillaan takka quraanaa fi hadiisa irraanumaa hin sabanne jechuudha. Tan nama qajeelchitu namni seera xaaqutaatiin murteessu seera sun irra caalaa yaade malee hin kabruudha irratti nama qajeelchitu hin jiru. Akkas taatu gaabuutti wanni bakkaasisuun isaaniin oolamne tannillee bakkaasaa jiran ammoo hojiidhaanuu tanii agarsiisaa jiran. Namni rabbi dhiisee xaaquutatti amane xaaquutaatu rabbi irra caalaa yoo jechuu baate homaatii miti jechuu isaanii yaaduun ammaasii akkas jedhanii dubbachuun kun waan argamu jechuudha. Booddee ammaas irraa falamu maaliif namni tanarraa falamu sanirraa numa falama jechuudha. Kanaafuu akkasi tana keessatti hujjaan takkaalleen isaaniif hin jirtu. Seera xaaquutaa gisuma dalagu jiru sanuu seera xaaqutaatii torba caalaa murteeffatee dalaguudhatti jira jechuudha. Bakki ammoo seerri xaaquutaaf kan caalu kanuma rabbiitiif caalaa yoo taate seera xaaqutaatiin achi taa'ee murteessuuf irraa dhiise seera xaaqutaa sanittuu dhaqee naman kasasu jechuudha. Kanaafuu akkasi namni seera xaaqutaatiin achirra taa'ee murteessu waa takka waan kufurummaa isa irraa meessan hin qabu kufurummaan isaa kufurummaa gadiiti jedhanii wanni dantaadhaaf jecha dubbii isa irraa cicibsaniif takka illee numaa hin jirtu jechuudha. Kana namni hundinuu akkasitti beekuudhaatu barbaachisaadha jechuudha.